Jaalatoo fi kanaaf laattee qullaanaaf dhaabattee si faarsu yoomiyyuu sin dhagadhoo tanaaf addaa tanaaf naa. Jecha gurmeesseni wedduu siinaan faarsame. Jecha gurmeesseni. Hallelujah. Dudduuba sagalee ibsu yaada. Gaarummaa Waaqayyoo, tola Waaqayyoo, araara Waaqayyoo. Jaalala Waaqayyoo akkasii yaadanii barbaada.
Notice of the kingdom of God ilaale mootummaa waaqayyo maal miti ilaale maaliif sammuu keenya keessa isa roongii ta'etu jira wanta ta'eef amma garuu maalummaa mootummaa waaqayyo ilaale haleluuyaa mootummaa waaqayyo gabaabaa baksanteessii tokkoon lafa kaa'uudhaa fi moora kana turana tamtidha jedhee wanta dhaman mootummaa waaqayyo jechuun mootummaa yookiin gootee himame mootummaa waaqayyo
mootummaa waaqayyoo waan tokko isinitti hima. Baay'ee namoota brookerii agartanii jettu naannoo keessatti. Have you ever seen like a broken people walking around? Agartanii jettu namni emotionally broken ta'uu danda'a. Economically broken ta'uu danda'a. Bankrupt ta'ee krediitiin mataa dhaga'ee isin jedhanitti socially broken ta'uu danda'a. Ignored godhamee goggaatti dhiibamee namni accept isa gochuu didee isin jedhee in so many ways namni in caba keessa isaa hin miidhama. Garuu let me tell you this. Namni kan inni broken ta'uu relationship isaa mungkin relational broken sigaramti nama relational broken ta'amti. Garuu waan arfan kana naa qabata. Keep this in mind. Gaafa biyya kanaa deemu kana dagatina. Tokko ilmi namaa hariiroo kana sirriitti eeggachuu qaba. Let's keep this in mind. Number one, relationship nuyi waaqayyo wajjin qaba. Mee amee jennu relationship nuyi ofii keenya uumama wajjin qaba. Uumama wajjin to the nature. Waaqayyo wajjin, uumama wajjin, nama wajjin, ofii wajjin. Waaqa wajjin, uumama wajjin, nama wajjin, ofii wajjin. Waan arfan kun hariiroo kun arfan keessa tokko qabnaan namni broken ta'a. Kanaaf mootummaan waaqayyo parpasiin itti nama uume beektu miti. Waaqayyo waaqaaf jalqaba waa kana gaafa bantanii. On the Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the earth and the heaven. Jedhama tire eessa created us? Let me challenge you. Waaqayyo jalqabatti waaqaaf lafa uume jedhama tire. Teessoon isaa waaqa irraa jenna moon jedhu bara sanatu waaqni jiraate eessa taa'ee uume? Eessa sana jedhatti ma'a? Jedhama jedhu dangeen maal jedhu waaqayyo jalqabatti waaqaaf lafa uume jedhamoon jedhu eessa taa'ee uume jedhaadhaas? Look, waaqayyo lafni waaqni hin jiraatiin dura waaqa jedhu. Ameen jedhu eessa jira iddoo isaa jira. I don't know. Kanaaf waaqayyo he is timeless. Waaqayyo in space, in the time ibsuu hin dandeessan. The concept of God transcends human comprehension. Dandeettii understanding ittiin ala sammuu dhala namaa gaafuu waaqayyo. May ameen jedhu kanaaf garuu waaqayyo he himself is a self-reliant God. He doesn't need anybody to survive. Jiraachuu eenyuun barbaadu waaqayyo ajaa'iba nama kanaa barbaadu. Ilma namaa garuu gaafa uumu gaarummaa isaarraa, fedha isaarraa, jaalala isaarraa uume. Gargaaramuu barbaadee uume tun taane fedha isaanii kan nu fakkaatu kan jiraatu jedhee uume. So the number one business of God with humankind is a relationship. That's all he needs from you. Namni baay'een waaqayyo guyyaa tokko muuxannoo tokko isinitti hima. Haadha manaa paasterii tokkotu mucaa waggaa 11 qabdi mucaa dubaraa. Na iddoo itti wal agarre jennaan I saw that she was broken. Na nan gaafate yaa yoo kee jedhee namnaati. What happened? Mucaan koo mucaa waggaa 11 and room ishee jennaan privacy kan jedhee natti hidhee. Mami, what? Kan jedhee. Ala kumaan mo siya jennaan privacy na jedhee. Mucaafi dhabee dhungachuu dhabeessu. Privacy. Really? Nageessa turtee privacy nagaafatti qullaana kee turtee. Privacy. Young people, do you understand? Do you hear me? Don't shout loud to your parents. You will make God angry. And he will punish you for that. Honor them. Respect them.
loves them. Listen to them. He was in the team. Mucha rumi ko mawalin ako na. Iyo ka na mucha ko na ate ka nila. Wala ka ni graduate. Buya ko ija ko na ba na. Bakit hindi? So far for a debate in karat and trailer. Na, dede na rafi. Na rafi eda no dede na mucha ko ufte na amatte. Lalu aku nak sikit sakit aku nak kaya, oh aku jadi apa? Nak, kira kira apa? Isu ini geser ke sini sofa ada ni. Malah aku sih kan tadi sama ada pagi betul jadi kerjaan. Udah ada itu, kujual jadi bukan nak beli, dino restless sih kaya. Udah ada itu energi of itu, jual ada pagi betul tak? Ada pagi lagi. Hallelujah. Aku benar sabar. Just come closer to God. Experience the love, the passion. What ayo ilaci ini sini kamu perlu tahu ada. He love you no matter what. Coba kita kita udah desa. Doesn't matter. Doesn't bother him. Karena dunia aku dah racun sebab ayona. Mana boleh itu? Wajah aku tu betul jadi mudah mana kau tiba. Show me jangan jelas bosan. Long time ago, ucap koros ucap galamati anda mau gabu atau wagas anda turun curang. Dan wajah aku kan ada sufi ufadin taksi apa show me jangan gara mereka masih ada getting fit. Yoro sambo gana bukan. Ucap aku mereka ucap galamati tak jelas. Oke kan buku sesuai balbalan. Nah balbalan jadi ini mana yang aku fahami kan? Bah ini kau kembali. Ya rosok muncul. Jadi asu mana tu? Azlalan oke. Azlalan aku azlalan gedera coba aja. Lu ini bapak. Mujur aku ovi tik ada takkan ada tortura kau beresare. Takkan me takkan ada ni. Esa dah masa belajar takkan ni. Ini sih cuma cuma hallelujah. Guess what? Itu aku dok esa wajib amat Isa haji berapa kini nefin. Ucap aku sebenarnya kata dia, kata aku frase dan berapa dia kata bah. Wah kayu malah kerana kereta. You know what this stuff? What? This is exactly how I care about you. Rakin ke, okay ke, turing ke, cubu ke, and have problem with promoting and I have you as always. Hallelujah. Hallelujah. Kenapa Daud mana ni betul pasal tu? Garuman wat eyo mah keti. Algo lalai. Me efat ayam. Me efat ayam. Amma me dengan terpaksa itu tu dia kojuru. Misalnya sejunya daga fa jemaatan aja tu dia apa sarah dengan itu. Biar kami favor buat aja kan Mediterranean, Mexican, Brazilian, African, Malaysian aja. Indian dan China dan Korea dan masih. Jangan sekarang ada negara kita. Kabar pasti di daras. Mal Sheikh ni moe kata ni syakat kan ni dia moe nak tu. Moe kema tu letin no. Mana cumbot tu kata ni. Moe ke no fada ni mata. Nah, apa me pastor itu watasi berbadu himuda. Arman tu nyat ebekum kababe. Jadi kau sini kalau tu jual. Anak tu kenal tu nyat tu Mediterranean nyat kan beg tu timu cuma tu malah jadi begitu. Mexican ini nyat ini. Ayo kamu mana tahu? Bara negara sih orang yang berbat. Bina sih negara berbat. Leceh buruk berfana edu sah berbat sah. Emergency breaking para edu kamu. Negara mana berbada. Negara puluh berbada. Negara mungkin epota. Sekarang orang bersama. Orang di hidup itu mudah cuci jodoh iyo abdi kata negara kan hidup berbada. Wah ayo
uumama gidduutti ilma namaa gidduutti jaalala wal hubachuu walii oo'uu walii yaaduu qulqullummaa qajeelummaa addunyaa koraapshinii keessa hin jirre nama waaqayyoon beeku nama uumama beeku nama uumaa isaa beeku ajandaan waaqayyoo ilma namaa irratti ganama qabu sun akka inni duub jedhee akkuma gaafa kadhannu let your kingdom be on earth jennaan jire mootummaan kee eessaa ta'u asaa ta'u maal jechuudha bulchiinsi keessa ta'u ati bulchi nuyi ati bulchi waldaa kana ati bulchi biyya Ameerikaa ati bulchi addunyaa kana bulchiinsa waaqayyoo keessa jiraachuudha konseptiin isaa isa. That is what the kingdom of God means. Maalummaa mootummichaa irra jirama tokko mootummaa waaqayyoo kuni mootummaa hafuuraati. Ganama mootummaa fiizikaalii miti jennee mootummaa hafuuraati. Yohaannis 18:36 mootummaa inni kan kootii mootummaa biyya lafaa miti jedhe Yesuus. Dhaggeeffadhaa. Mootummaa inni kan kootii mootummaa biyya lafaa miti. Mootummaa waaqayyoo akkuma nama sanitti yaadni waaqayyoo jaalalli waaqayyoo fedhiin waaqayyoo inni waaqayyoo akka barbaadu sun nama irratti uumama irratti bulchiinsi isaa humni aangoon kan waaqayyoo ta'e sodaatamuun qajeelummaan qulqullummaan gaarummaan jallinni jibbi ajjeechaa amma ilaallu kun wanti koraaptiiv mentaalitii kun fayyee relationshipin namaaf waaqayyo gidduutti namaaf nama gidduutti namaaf mataa isaa gidduutti namaaf uumama gidduutti hariiroo gaarii dhufee gadi bu'ee bulchiinsi sun akka jiraatu inni waaqayyo barbaada. Kana mootummaa waaqayyo mootummaa hafuuraati malee mootummaa foonii miti. Kana sirriitti naa hubadhaa. So we must change our mind. Ergaa Qorontos isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 50 maal jedhe namni fooniif dhiigaan mootummaa waaqayyootti galuu yookiis wanti badu wanta hin badne keessaa hirmaachuu akka hin dandeenye isinitti hima jedhe Phaawulos. Argitaniittu ilaalcha foonii yaada foonii haqa baratamaan foon kana keessatti beeknu addunyaa lafa kana. By the way, I'm not going to find a Jira. Oh my God. Escape Oromia Matfum. Mata go. Mata go, eh? Amaria go. Escape Amaria Mutsamu. Kafar Mujachu. Kafar Mundi. Amaria Mutsamu. Kaf. And there was also one another Bacho. What did the brother say to his significant and if you do Tamaka? Yenamarian did Bajaj on it. Bajaj, Kafit, Buragoman, Kafit, Kohan, Kafit, and Goman. Doesn't know here. Yewalagano. Hallelujah. Good word that's one. Is it an agricultural እግዚአብሔር መንግስት እንደ ምድራዊ መንግስት አይደለም። መንፈሳዊ ነው፣ ሁሉ አቀፋዊ ነው፣ የፍቅር ነው፣ የሰላም ነው፣ የወንድማማችነት ነው ነው ያለው። ሃሌሉያ። ይህ ካፕረታ አቲፕሊስ አማርኛ ኮና ረጋ ማለት ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ማለት ናውዲ ሜናኖቹ ብቻ ናውዲ ሜናኖቹ ናውዲ ፎኒ ኢጋን ሞቱማ ዋቅዮት ገሉ ዮኪስ ኢንባድ ኢሳምበል ከሳ ይማቹ ይንተንተው ሶ ሞቱማ ዋቅዮ please remember this mootummaa waaqayyooti namni asaaku tokko namni galu jiru foon kun galu kun asmatame ameen jedha ala induutu bala umurii dheeratus namni
ونولو لون ما تداسنا يلالو نمدوا إني لو إسندور دارون دندو إني بارو إسندبن دارون دندو إني دارو إسندبن دارون دندو نور نبوة كون دكان كينيا مدراوي جزياوي دكانو يسكانو أفيرو إلا بندو أنا أتسني ترى كينيا كنت سنتما كنا هجبتي واحد دبختوف أما قوياتك هنجاب بنا ما بيتبتي واحد دبختوف قدراني من ما أرجس كيسة نجاتا بنا دليلا هنجاب يوم تقول بيجوا كيسة كنا تراس يونيفرسيتي أوف شيكاغو نعم جدا research objective why social development نعم تجاري كذا سنجد ما تقول تقع تيري كنا سنا فراتي objective research إسا qualitative research نعم تقول age objective جولو مالا أحمد دولو مالا stage سديت كنا نعم تجول إني يوما integrity versus disparity أشوف بعض مور جدا نعم غاية كمشي وليتي गाफ लोग तनी जब तक ना तुम्हारे गाफ बिचूं जले के बाबा दमती गाफ की साथ स्टोरी सेंटर ऑफिस क्वेश्चन ना कखना तो मो जस्ट मार गाफ बिता अगर व्यक्ति का बड़ा कास्टी के व्हाट डू यू रिग्रेट मार प्राउड होता मार रिग्रेट होता जले ना रिसर्च का को लुटाऊ हुंडुम दिसानी wan immabasu yero ke nur abu ke ngafta bineta you don't get it. You got it. May one in Mabasa, dame. Aquele Jesus Cristo. Mana Maria de Marta. E gente tocou. She never think twice. O tal termo me liga pela bagulha. Coach, mana Maria te cadure. On mala que já quis. E gente como sai na casa te na gente fete, na gente fete. Gorda. Mari, esse lado não quer nada e cortar sai. Jesus anan jadi sini. Aku tu jelale. Marta, abe, mama macam tak. Mama macam tak. Wangari, odagari, isa jer ramputan termini, isa bara, isa darbi dekan abade jer mana. इशेर का तक हाजुरे नगले तो लाल तो करना तो डांसी के अच्छी चाला है मैं अमें जनाब में नमस्ते रखियो इंटरनेशनल दसगबाये मार सदा तू इतना होता बाये जे इंटरनेशनल ना दसगबाये इन्हें बचानी नूनी सी नमचीनी मकाश पानी सी दहीनी दसगबाये तो को तो एयरपोर्ट दी मकाश आशेप What is your name? Ashab. What's your name? Terrorist. Hallelujah. Ana motuma wakayo, motuma maltene, motuma fura. Lepa motuma burkisa na mano kana motontani. Burkisa wakayo kana mo. So, for example, let's bring this concept down to the church. Church ni push. Pastor ni push. Pastor ni push. Ni push. Why ni push? Jesus Christos mata enity. Mata wala Christianity. So if this church is a state, the head of this state is Jesus Christ. Amen. Motuma wa ayo asjid. Jesus asjid. Asjid. This is the state, and the head of this state is Jesus himself. This is a kingdom of God. Jesus wa ayo. Never to good church. Wa ayo to good church. Fasari babsani ko sa kubara manja. Wa ayo teso isabanti munwa akisa abate. Motuma isat wa tumara tibo tumata. Hallelujah. Motuma wa ayo tumara mata ke irra motuma oguma motuma haka motuma jalanati. Bulchi sayanati. Bulchi satifamati.
bulchiinsa bilisa nama baasuuti, bulchiinsa jaalalaati, bulchiinsa qajeelummaati. Tonkoliin keessa jiru, gubboon keessa jiru, jallinni keessa jiru, ashaaqiriin keessa jiru, irratti hojjennaa, wal irratti hojjennaa. Akkas goona nama simbira jiruun waldaan bulchiinsa waaqayyoon bulteedha. Yes, akkas. Kanaaf mataan keenya isa. Nummoo sagadatti waan mataan kun meena qaalaa fakkeenyaaf anamma akkas deemaa jira. Achi garagaluu barbaada. Mee mataa koo asumatti dhiisee nan naanna'a. Indadama mataa achi kaa'ee maduguma kan moo kana naannesee akka deemuu nan danda'a. በትዳርም እንደዛ አከ ክርስቶስ መጣ ወልዳ ክርስቲያናት አኩመት ሺ ዳለት አባ መና ለመናኪ ዳለት አኩመ ወልዳ ክርስቶስ ቢታም አቆመም መማ አሽልሞ ቢታማይ submit yourself መሌ አባ መና አችትገገኒ አስደሙን እንጅሩ ማዲባታ Amen. Jenu gargarchina ale garan. Kana bulchin suwayo. Isa waaqayyo irratti mataa ta'e bulchuudha. Sadaffaa mootummaa jijjiiramaa haaromsaati. The kingdom of change and reformation. Mootummaa waaqayyo mootummaa macallee waan dullacha waan moofaa waan ture qabatee madee mootootaan sana fuudhee urgufachiisee haxaayirraa dafee haaromsee waan haaraa godhe waan haaraa uume mootummaa haaromsaati. Mootummaa jijjiiramaati. Maal goona osoo hojii nuyi nyaannu waan namatti wal nyaate miti soodiyeemidhaa fi kiloorinii wal nyaate maal nuu kenna? Soodiyem klooraayidii nuu kenna miti? Ashaboon nuu kenna miti? Ashaboon soodiyeemidha? Ashaboon soodiyeemidha? Ashaboon kiloorinidha? Ashaboon maali? Ashaboon. Ameen jennu wanta adda addaa lamarraa dhufe beeku sadaffaa inni jiru kun innis adda. So eenyummaan nun Kiristoos keessatti argamu eenyummaa addaati. Dastaan dhaabbatee lallabbuun dastaa dullacha durii. The old Dastaan has gone long time ago. I am already dead. Maal jedhe Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa nama lakkoofsa jabarratti amma ani Phaawulos jiraata miti. Ani du'eera. Mee an du'eera. Ani du'eera. Kiristoos garuu ana keessa jiraata. Hallelujah. Argiteeta? So Christianity is about change. You must change. Namni kaleessa oduu baay'ee jaallatu arrabnisaa walitti qabanii jedhu tokko gooftaan fudhatee waldaa dhufee gooftaa fudhatee wangeela dhaga'ee barumsa duka mootummaa baratee abaalii ta'ee qoraabii ta'ee amma as deebi'ee jedha taanaan kanarra deebisee jiru qabna. Because change is a must. Mootummaa jijjiiramaa mootummaa haaromsaati. Maatewos boqonnaa afur lakkoofsa 17 mootummaan waaqayyo waan nyaateef yaada garaa keessanii geeddaradhaa'ee labsuutti ka'ee. Remember this. Mootummaan waaqayyo yaada haaraadha malee lafa haaraa miti. Mootummaan waaqayyo it is not a physical region irraa miti. It is not a new place but a new perspective, new idea. Yaada haaraa malee mootummaa waaqayyo lafa haaraa miti. Yaada haaraa. Lallabni Yesuus Kiristoos wangeela maadana gubbaatti lallabni that was his first sermon. Gaaf afaansa tokko jedhee saaqatu yaada garaa keessanii gaareffadhaa geeddaradhaa mootummaa waaqayyoo dhiyaateera jedheeti lallabuu jalqabe. By the way, lallabi keenya jalqabni isaas dhuunni isaas mootummaa waaqayyooti. Ameen jennu Yesuus kanaan jalqabe nus kanumaan jalqabna. Yesuus kanaan xumure nus kanumaan xumurra. Ulo jere ko wala le daga faden dan Phaawulos boqonnaa tokko dhaqa boqonnaa dhumaa dhaqa
بيجي وقال ما أنا كرايتها وقلنا سكوما 28 وقال ما بوتون موت يسدنا فلون دمات واي موت موت يولا لا باكوي تما بيري first word Jesus last word Jesus موت موت يوتو أنا موت موت يوم ما جتينا مات روما بقولنا أنا ما نقول سلام كبار يوم نتاني إنجيل في سبايا وتونا but be transformed by the renewing of your mind. Be transformed. For me can brag about nature from sodium into sodium chloride, from chlorine into sodium chloride, into something completely different. Because the old self has gone. Amen. Is gone. In Christ, we are a new creation. No Christian testimony of the heart. Do you remember on the Gospel of Luke chapter 15? Jesus Christus too. Farisoni, Varisoni, he died, but so is here. To put it in now the Chuni to go my son. Bitaay sangale. Kita itu. Akai sangale, akai sangale. Cuba ba, isimatam. Cuba ba, intahatam. Guess what? Sinner is the reason why Jesus came on earth, and the cross is the result. Isn't it galera? So Kikira makana tura kalwa ayamar ban jarana. Sera tumne barban arine bana senibu mana sagada sani kabarra yudo takana mana sagada sani iddo walgai iddo mana barumsa iddo dubbi ture garu namon the needy people, the sick people, the sinners magala ala basani ala tausani mo Chubama magala ala waldani mo magala kenya. What? Do you understand? Yes, I what another Padma Amazing. Nativity, Mutabati, Holabati, destiny losses. Fakay Anthony. Immediate Sandro Bad, Immaterial. Wanda magala wala kata. What is he coming? Guys, we must start looking for the lost people. Jesus came for them. It's hanging to Jesus. Artinya itu, jadi mana mau tahu yang besar kita ni yang kaya kata. Gara tu yada tu lela, gara kata tuan ayo yadu transform. Ila toa ayo konfatu. Isa kan Kenya, isa nama level gone, shani wali tinanne, aci kaya tulle aci kubawa dah, sun mama jo tinggal tu. Sun jenu, no. Isa kan aku Yesus, isa ni berpadu be, isa ni Yesus be. Iya tu camba de gafade, abbasa famot arge fulle manasa. Ucai saya amara katera kaduri di 50 bade wajah citera. Already no gras ko chupa bisa nagaru fagot targe ittifige haraka ittifani segala. Kada barsi segala. Wae mo tuma yo gafayano, wae akata ittinu yano tuta. Wae akata wae yo yadu. Kan mila ko kama. Mo tuma wa kai mo tuma jijira mati. Mo tuma wa kayo, mo tuma haramsa. Hallelujah. Dalam dua kayu fatau, Kolosai sadi sagani Quran. Akaze soba walit tindubatina, namumma mofa hoji isahun dua wajib ofraba tenitu, namumma haras ufatanitu. Ini hubana isa tafakati isawu bina kauna yerohun duma arif famut tijirai. Abe. Sedikit dia nak tanya suri.
والدار ولا ناس ما أدري صوبة مين مثلا كيجرو صوبة يبغى تيجي ما هو سداتو بلو ديكتني يو إتنا ولا ما جلاسين صوبة أتواشي لا ولا مارينا أتواشي مو أتواشي كذا شيخنا هو أتواشي ولا كان أتواشي شيخنا كنا نبي كذا أتواشي ديرا نموانشي jadi nak kau kata kedira nanci jadi ni mana kami na sobar ke aman kota tu sobu jadi kapan namni sahaja sobu ni namni apa aman anything namni tu bukan sobu namni bisnis macam ni namnu malu juga namnu bukan sobu betul serius namnu bukan sobu aman nak dia namnu bukan sobu namnu bukan sobu ada dah jodoh sobu mana namnu bukan sobu kan wah kaya mau tak berbudak yang baru bisnis macam ni Allah semua ada gaya televisi masa masa tu ya Allah jai mana masih namo tu haram tu perlu tu mau tanya isi itu namo mai sama fakan isa sokan isa ngomong sukan isa wali nawan hindi kata dia di mata di mulut tadi tu ya ada isi nama sokan dan desa mau tu macam mana इसके लोगों ने तो दुनिया में गरा सिर्फ खेलना हाफुरा इसमें कैसा लगता मैं हमें जो गरा हाफुरा अकेले से नम्बर चापाया लीडरशिप की बेगम तो को माइल्स में डॉक्टर माइल्स we are the piano and arate fatata video sargera everybody is looking for brand new world yo dunya hala barbaad de nama hala se barbaad chise yo nama hala barbaad de hafura hala se barbaad chise yo hafura hala barbaad de Jesus Christ se barbaad chise if you are looking for brand new spirit then you gotta come to Jesus Christ hallelujah agar tadi brand new spirit is the brand new spirit hafura hala ibacha hala sambu hala yada hala do you remember nama ketsa ilma nama tae alate utusa tumani utusa madesani utusa isani wa godani bekan isif kan jadi nama tokkiti e o betu sakite balate to koje Stefanos me ar final do que será aleluia ilma nama ketsa Jesus ane otu tumani utu isani otu madesani wa godani bekan isif illa wa ala tulana janatu tumtu otu tumtu maida na pichi maida kai tumani na rukuende na madaye balati musi omande wa barana malana wa no samitu baname il wa kayo ba apatina na ila hallelujah sarve ransiwa ayo na garu suwango tan betani you see jijira nakana gafa haro munamni gafa jijira munamni utusa kubu hikisa utuma dawo hikisa isu kana mon go wani mo dabu mati futata dabu mati baruguma bilchina sadar kabil chinat e pefam gurraji ko mai da gurraji ko mai tu fahadi da kama ko sila galanni wala waka jabata kana mo waka yo man sakana amala sakati to kala musul badan amal bi motumma ma yo ko ne to ko motumma ka jere mat justice mena mo de this word in look at say justice woo I love this word justice ba india justice majana mafano ro pati haka hakuma ajelumma namjdo gaako wa ade jije ba fano ro mon jada namu guddare nama
nani jecha lamatu walitti dhufeeti jedhama. Waaqa jechuun waa ida'uu haqa, waa haqa, something justice, waa haqa, waaqa jechuun waa haqa jedhama. Hiika maqaa isaa barbaadame this is close. Because God is a God of justice, He's a just. Sini galera waaqa jechuun waa haqa jechuun waa fi haqa walitti da'ame waa haqa sun immoo waaqa jettan jedhama. Indemsisa waaqni waaqa haqaati. Mee waaqa jedhaa waa haqa jedhaa immoo mootummaa waaqayyo mootummaa haqaati. The kingdom of justice. Mootummaa qajeelummaa mootummaa haqaati. Maal jedha kutaa jalqaba dubbifanne Maatewos 6:3 irraa duraan bisa yaada keessatti mootummaa waaqayyoo fi maasaa qajeelummaa. Isi mootummaa qajeelummaati mootummaa waaqayyoo. Mootummaa waaqayyoo keessatti jal'inni hin jiru. Remember yeroo hunda mootummaa waaqayyoo keessatti jiraataa jirra nuni. Mootummaa waaqayyoo it is not something that we are hoping for the future. This moment, the kingdom of God is here. We are living in it and living with it. Amen. Kanaafuu mootummaa waaqayyoo amma nu gidduu jiraate innis argamuu sagalee waaqayyoo argamuu ilma waaqayyoo argamuu yaada waaqayyoo argamuu hafuura waaqayyoo ta'e. Reetii isa saagiidhaan ilaaluu qabna. Haqaan jirraa. Biyyi kun haqa qabaa. Waldaan keessa haqni jiraa. Kanaaf eenyu caala baay'ee eenyu caala gaafa haqni jallatu dhaabbatee no kan jedhu waldaa keessaa natti. Do you know that? No. This is not just. Fitaawiya jechuudha. Kun haqa miti. Stop it. Guyyaa tokko jedhanii Mangistuu Hayilamaariyaamtu bara Abiyooti sana isintu beekan illee ijoollee oduun nagee. Wattaadara kana hin madammadu jedhan. Namtichi ijoollee biyya 9 qaba 7 fudhatan. Stop! Jedhan hin gameef. Abaluu yoo mucaa tokko lammaffaa dabala 7 dhagaa. Stop! Eenyuun Abiyootii fuuldura dhaabbatee jecha kabajii stop jedhan. Baasaa uummatame. Amma bahasa kana hundi keessa irra shanan godhan. Hundi irra shanan murragaa isaantu hedheedhan. Namicha qabanii fuudhi shangootti keessa dukkumataa sadafiidhaan. Namichi qotee bulaa garuu birilyaan baay'ee. Geessanii isii kana dhiyootti dhaan Ingiliffaan stop jedhennaan. Maaliif jettan kunniin? Ingiliffaan stop jedhennaan maali gooftaa kun eessatti maaree? Ani gooftaa kun mucaa gabaree jedhe. Malu gooftaa kun waan agartaa ulee qabatee deemanii sammasii jettan sport jettan is more jettan maatan beekan dubbii keessan kanaan impossible jedhee sidii galee an dubbii keessan kanaan impossible jedhee malee stop jedhee kanaan dua oolan jedhama. Wanta gaafa wanti jallaan tokko haapun godhu jalqaba adda durummaadhaan sirriitti dhugaa mataa kun dhugaa namaa jira. Raajii Isaayyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 16 gaarii gochuu bara haadha hiyyeessaaf ijoollee abbaatiif haati irra jirreef hagammaadha. Macaafa keenya keessatti immoo warra waa'ee mataa isaanii dubbatachuu hin dandeenye. Sewa mama,
kedema sijalada yesus amma sijalada gachara buko atana badala buko mutate yemo sabado enu fundado arana babado sibujako sibugama kira magake minawa kedema Galata, oh Galata, oh Galata, Galata. Oh Galata, oh Galata, oh Galata, Galata, oh Galata, oh Galata, oh Galata, Galata, oh Galata, oh Galata, oh Galata, Galata, oh Galata, oh Galata, Sinjalada yesus amma sinjalada gachara buko atana badala buko mutate yemo sabado enu fundado arako babado simbujako sewa mama dukina magake binawa kedama oh galata oh galata oh galata Galata, Galata, oh 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 Galata. Palestra come devi, la mattina pute, il tuo fansi farse, gattina della pute, e la quella devi, la mattina pute, il tuo fansi perché, non manda della pute. Una cosa bella diciamo io così ma c'è la mano voce e ci si oh Galata 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 Antalinangone Wanta dinambone dinare Wanta dinambone dinare Wanta dinambone dinare Kaketi hundupisa 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 Kaketi
Jireenya goosasee badarratti lubbuu baqarsite kunaasiin nageesse gadadoo koo hartee baqarsite maal jedha diinni koo gargaarsi kee hoo itti caale boollanni naaf qote siinan darbe gooftaa kooti qabe ofii dhufe ergame kiyyoo naaf kaayee ture keessa araarallee qabdu diina kootti ati garaa jabeessa. Baay'ee fakkaatu yommuu dukkanaa'u lolaan gufuu karee yoo nama duraa'u boquu nama dabsee dugda fiigoolessa hidhaamuun hiikee jilba nama buusoo yaa bara sanaa hin darbe didichee harka gooftaa kootu naraa gargarichi ayyaa bara sanaa hin darbe didichi harka waaqayyootu Just raise up your hand. I want you to go back a little bit and then think what Tawaki is in others. What Tawaki is in Iboji. Wanta waaqayyo sinirraa qolate wanta waaqayyo sin hambise wanta waaqayyo sin baraare wanta waaqayyo sin oolche yaadadhama biroota waaqayyo maa sinirraa barbaade beektu intimacy love relationship michoota koo kan durii caalaa na barbaadaa isiniin jedha waaqayyo. Seek me and live, said Lord to the church of Dallas. Kan durii caalaa jaalala keessa durii sana naaf dhabdee jedhe waldaa Efesooniin. Amantii keetti jirta eeyyee waldaa hin dhufta hin haftu kunoo horii kee baaftee waldaa hin bitta jaalala anaaf qabdu ansin jaalladha ansin jaalladha haagii sirraa barbaada waaqayyo jaalala sinirraa barbaada waaqayyo akka mucaa xiqqoo isin deebitanii taatan barbaada waaqayyo. That's what God wants from you. Hallelujah. Dubbanaa bilaatiin moota kan kee
bakkamu edeke murteessu argisa orkaasatti ilaalchi kee addaa ilaalchi kee addaa ilaalchi kee addaa waaqayyo ilaalchi kee addaa ilaalchi kee addaa ilaalchi kee addaa ilaasa waaqayyo hammarratti fuula isaa dura kan si dhaabe jedhummaa kee waan hin taaneef dhaabbattee rakkina keessa cubbuu keessa hin dhaggaa'in waaqayyo har'a si barbaada. Har'ayyuu xurii gaggi si jaallata. Ammayyuu cubbuu kee wajjin si jaallata. Cubbuu kee fageenya dheeraa waaqayyo irraa kan si ari'e ofitti qaanoftee ofitti saalfattee yellaatee akkati baddu kan si dhiibo si achi waaqayyo akkasiin jedhu ammayyuu si jaalladha. I still love you. I still need you. I am still your father. Hallelujah! Laphee ijoollee kee, laphee saba kee gara mataa keetti waan booji'atteef galanni siif haa ta'u. Ilmaan kee mana kana keessa jiran isa fagaate waan dhiyeessiteef, isa rafe waan dammaqsiteef, isa bade waan deeffatteef, isa du'e waan kaafteef galanniif ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Haleluuyaa! Hafuura ceeqoo dha'eera ijoollee keerraa. Waraaneera saba keerraa. Kan waraaname haa ta'u. Kan caccabe haa ta'u. Sheka tarabati amosa. Maqaa ta'e Yesuus Kiristoos hafuura waaqa jiraata. Hafuura waaqayyo isa Yesuus Kiristoos warra du'an keessaa kaase. Isa manu gidduu jiru. Isa hojii irra jiru. Waameera lafa kanatti. Waameera iddoo kanatti. Kan du'e haa ka'u. Kan cabe haa fayyu. Kan laafe haa jabaatu. Dukkana dha'eera sammuu namarra. Hallelujah. 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 Dhukkubni haa nyaatamu. Yaaddoon haa nyaatamu. Sodaan haa nyaatamu. Haa nyaatamu. Giddu galeeffati. Giddu seeneef. Dhaqi. Dhaqi. Anaaf gidduutti dargaanfiin tokkoofte. Gooftaan koo garaan irree. Nanu femani bate isho harra giddu siif gala harra giddu siif seenera siif dura giddu galeera siif sodaate giddu seenera cabeera sirra hallelujah kitarra shira gosa tola hallelujah hallelujah galeera waaqayyo men hallelujah Gaina keetti ni ta'eera. Ila hojii kee ni ta'eera. Sammuu keetti laphee keetti ni ta'eera. Sodaan waraanameera. የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት አርነት አለ። ለፋፉር ወቆይ ብርማድማቱ ጅራ በቃ ክርስቶስ ጫሜራ ወንዶ ስራ ብርድ ጨም iddoo hafuurri waaqayyo jiru goobatanii adeemuun hin danda'amu. Okkola adeemuun hin danda'amu. Okkola kee wal siif qixxeesseera waaqayyo. Isa gara tokkoon okkoltu wal siif qixxeesseera waaqayyo. Jireenya kee waan itti deebiseera waaqayyo. Katarra dina boshee gastara lamatiya. Hallelujah. 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 Galanni siif haa ta'u gooftaa. Maqaan kee haa ulfaatu. Hallelujah. Araara keef thank you. Thank you Lord. Araarri kee mana kana waan jiruuf galanni siif haa ta'u. Araarri kee mana kana seene waan jiruuf galatoo. Galanni siif haa ta'u. Mee harka keessa mirga warqaasaa.
أكزنا فرت لفسا واقعيو نتي على نبيه هنا واقعيو نتي على نبيه هنا على أرنا أبونا بيه هنا يا دوكو نبيه هنا سيئن ودتين همسو هين كبيرا إذا جميل نكو كريستوس هنا أنا فاير هنا هاللويا أنا فاير هنا هاللويا فاير لم سافرتي هاللويا واقعيو فاير من عمر سيكنا واقعيو فاير من شعب سيكنا سبارنا بشاك فايرا سبارنا من عمك فايرا أفورك فايرا هاللويا هاللويا كلام سيفتو مكان كأولفات إلى اللي في دواء أيوب هاللويا 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 Thank you Jesus, thank you Son of God, thank you Holy Spirit for being here with us. ترجمة سلطة أفور رواق أيوب أفور نمهارس أفور نمجيتر. Do you remember what happened? نمديش بيه سوريا ترفع على توربا بشان يوردانوس كيسلت إيكاي تيجت راجين واقع يوسف قابلت إيكاو أن إساء أكمج على التوت إيجا واقع يوم نموت أكمج على التوت سموساني حارو بسوطس كيسا جرا واقع يسمون كيرابوري إيجا واقع يسمون كيرابوري Hallelujah. You will experience peace. Gammachun nagan aragalfin boqonnan mana kesan ta'e. Ta'era hallelujah. Ta'era hallelujah. Azrate saati kana iddoon jiraate fayyuu isu dandeessu. Hafuurri waaqayyo already he's here. Hallelujah. Already he's here. The Spirit of Lord is here. The Spirit of God is here. Hafuri hii kutoka jira. Hafuri hii kutoka jira. Hafuri kasi kutoka jira. Hafuri hii kutoka jira. Hafuri hii kutoka jira. Hallelujah. ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ተሰበረ ይላል። አመሰግናለሁ ዋቀኝ ኢትዮከነ ድበነ ፕሮግራም ጋር ሰባቀኝ ወንጆን ታው ነው አጣየር ስራ ሃሌሉያ ጃለተን ድበን አጣየር ስራ አታራሮ ሺያግላ ባሳዶ ሃሌሉያ Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Amen. You are here, working in this place. I worship you. Hallelujah. I worship you. You are here, changing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My heart, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you, hallelujah. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is
are. Even when I don't see you working, even when I don't feel it you working, even when I don't see you working, even when I don't feel it you working, you never stop working, you never stop working. You may not feel it, you may not see it, but God is working for you right now. God is doing something in your life right now. I promise you that. Waaqayyo hafuura Waaqayyo hojii jira. Anargaa jira. Waaqayyo hojii isaa jira. Laphee namootaa keessatti, yaada namootaa keessatti, hafuura namootaa keessatti oreedii Waaqayyo hojii jira. Hallelujah! Hallelujah! Abai baye kesati na wajinte sababi murtogame tuami nafte namoche bonda vabane na chufre atami fi mavan makasa indegure noche bonda vabane na chufre atami fi mavan makasa fagure atami fi mavan makasa indegure Waaqayyo bola afaan baneessee Isiyool jedhamu saba. Isiyool jedhamu tibo. Moo'icha labsiifame mana kana keessaa oolteerra haleluuyaa. Nama sibuun keenya tuqiitti oolteerra haleluuyaa. Oolteerra. Sinnaatu boolli sun. Sinnaatu kiyyoo sun haleluuyaa. Kaatara dila mooshee nama gassolo boodiyaa. Galatoomi gooftaa. Waan nu ilaalteef si haa galatu. Waan nu mil'atteef si haa galatu. Waan hidhaa keenya hiikteef si haa galatu. Waan danqaraa nurraa daakteef si haa galatu. Boolli nurraa waan cufteef si haa galatu. Maqaan kee haa eebbifamu. Ciniinni harkaan diina keenyaaf waan nu gooneef maqaan kee haa ulfaatu. Hallelujah. May amen jennu. Hallelujah. Hallelujah. Galanni saafatu. Waaqayyoon jaallata. You know, namni haaraan jira. Namni Kiristoos Yesuusiin amanee duukaan buune jira. Lubbuu haaraan jiraannaan you are very welcome. Lubbuu haaraan jiraannaan achas nuuf baasa. Injiru taanaan baay'een isin jaalladha. I love you all. Thank you for inviting me. Jaarsolii, paasterii. Ayyaana Waaqayyoo narra kaa'e kanatti amantanii waan na waamtaniif Waaqayyoo isin haa eebbisu. Thank you so much. Isinis obsaan teessanii waan dhaggeeffattaniif Waaqayyoo isin haa eebbisu. Hunduma keessan baay'ee jaalladha. I really do. Ishefuma ittiin haasaa bareechuu jedhatu hin taane I really do. I love you. Yeah, I love you so much. Hallelujah. Gooftaan isin haa eebbisu.
horaa bulaa deeman. Arrabsamte naftanamte naftette tubute ol samira Yesus ansi argera naf gadi bute sokerra gadi bute nankane faine bukan kesu wakane nafika naf gadi bute sokerra gadi bute nankane faine bukan kesu wakane nafika naf gadi bute